Kabajamtoota hordoftoota qophii kallattii qophii keenya har'aa oduu gammachiisaadhaan eegalla. Mooraa Habashaa keessatti Oromummaan akka ilaalcha diigumsaatti hubatama. Hayyoonni Habashaa akka waan Oromummaan waggaa 20 asitti dhalateetti himu. Kitaabni Oromummaa jedhu kan Profeesar Asaffaa Jaallataatiin barreeffame akka waan bu'uura Oromummaa ta'eetti ibsu. Oromummaan ilaalcha Profeesar Asaffaan uumedha jedhanii kitaabichaa fi Profeesar Asaffaatti duulu. Waa'ee Oromummaa yommuu dubbatanii fi qeeqan jalqaba Profeesar Asaffaarraa ka'u. Kana kan godhaniif jaallatanii utuu hin taane humni kitaabichaa guddaa waan ta'eef guddummaan Oromoo fi diinummaan Habashaa kitaabicha keessaa waan mul'atuuf karaa tokkoon guddummaa Oromoof beekamtii kennuu diduurraa karaa biraatiin diinummaa fi gara jabeenya isaanii dhoksuuf yaaluurraa kan ka'e duula geggeessu. Kitaabni Profeesar Asaffaa Jaallataa kun hayyootaa fi barreessitoota Oromoof akka wabiitti, diinota Oromoof akka mata dhukkubbiitti fudhatama. Kitaabni gama hundaanuu Oromoof faayidaa guddaa qabu kan waggaa 18 dura maxxanfame kun bara kana gara afaan Oromootti hiikamuunsaa gammachuu guddaadha. Kanaan alattis kitaabni kun gara sagaleetti akka jijjiiramuuf ayyama argachuunsaa oduu gammachiisaadha. Miidiyaan kallattii kitaabicha gara sagaleetti jijjiiruuf eeyyama argachuusaa gammachuu guddaadhaan isin beeksifna. Kitaabichi haasaa barreessichi bara 2000 hanga bara 2007tti waltajjiilee hawaasaa fi ogummaa adda addaa irratti taasisaa turedha. Qabiyyeen kitaabichaas yaada yeroo sana calaqqisiifaman irratti hundaa'ee ture. Erga kitaabni kun maxxanfamee har'a ganna 18 ta'eera. Ergasii as adeemsi qabsoo bilisummaa, ilaalchi qabsaa'otaa fi siyaasa Oromoo baay'ee jijjiirameera. Ta'us garuu gaafiin qabsoo bilisummaa Oromoo har'allee hundeen hin jijjiiramne. Du'i, gadadoon, roorroo fi cunqursaan bifa jijjiirratee uummata keenya qe'ee keessatti hiraarsaa jira. Kunis qabiyyeen kitaabichaa har'allee jiraataa akka ta'e mul'ata. Ergaan kitaabichaa haalaan Oromoo hundaaf barbaachisaadha. Afaan Oromootti hiikamee uummataaf dhiyaachuun barbaachisaa ta'ee waan mul'ateef akka hiikamu Profeesar Asaffaa Jaallataan hayyamanii hiikamee dubbistootaaf dhiyaateera. Kitaabicha afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti kan hiike Jaal Dhugaasaa Bakakkooti. Of tuultonni Habashaa kitaabicha kanneen dubbisan cibsanii kitaabicha qeequ. Oromummaan sadarkaa yaadaatti ni hayyamama, garuu kan siyaasaa hayyamamuu hin qabu jedhu. Akka isaan jedhanitti Oromummaan afaanii fi aadaa ofii kunuunfachuu qofa yommuu ta'u, Oromummaan siyaasaa namoota Oromoo hin ta'in Oromiyaa keessaa ari'uu, mootummaa bilisaa dhaabbachuu fi olaantummaa Oromoo leellisuudha jedhu. Dhugaan jiru garuu kanarraa fagoodha. Oromummaan bilisummaa, walqixxummaa fi dimokiraasiitti amana malee Orma miidhuu fi olaantummaa Oromoo Orma irratti fe'uuf akeeka hin qabu. Oromummaa filachuu fi dhiisuu of tuultonni alagaa nuuf hin murteessan. Sunuu roorroo nuti obbaafachuuf qabsoofnu keessaa tokko. Oromummaan akka nam-tokkee fi sabaattis of baruu, miidhama ofirraa ittisuu, of kabachiisuu, ofirratti abdachuu, of jaallachuu yookiin wal jaallachuu fi wanneen gaggaarii qabnu hunda jabeeffachuu fi kunuunfachuu jechuudha. Nuuf Oromummaan eenyummaa fi sabboonummaa keenya. Bayyanootni Oromummaa qarree dhabamuu irraa nu deebise. Oromummaa guuttannaan waan hafan guuttachuun mamii maleedha. Diinonni keenya kanaaf Oromummaa akka qara'ee bootti sodaatu kanumaaf jibbus. Waan nu jibbaniif waan nuti qabnus jibbu. Of tuffannee yookaan of gannee kan isaan jedhan jala yoo hin deemne ofittummaa fi sanyummaadhaanuun jedhu. Oromoo ta'anii siyaasa Oromoo ala ta'uun keessattuu sabboonummaa Oromoo dhabuun biyyuma ofiitti keessummaa ta'uudha. Ijoolleen kana bartee guddatte gonkumaa roorroof hin jilbeeffattu. Kitaaba kana dubbisuun, waliif dabarsuun, ijoolleef galaa gochuun haqaa fi dhugaa wal hidhachiisuudha. Kitaaba kana keessatti dhimma ilaalchirraa olii kennameef maalummaa Oromummaa fi dhiibbaa inni eenyummaa, aadaa fi cunqursama sabichaa irratti qabaate akkasumas irreenni jaarmolee bilisummaaf qabsaa'an waldaalee hawaasaa fi walta'iinsa siyaasaa fi hawaasummaa Oromoo irratti qabaatedha. Kitaabichi itti dabalee amala siyaasaa Oromoo fi akkaataa Oromummaan siyaasaa Oromoo itti tuqu keessattuu beektonni Oromoo biyya ambaa jiraatan hojii diiggaa irratti maaliif yookiin akkamitti akka bobbahan adda baasee ifa godha. Akka kitaabicha keessatti mul'atutti rakkinoota garaa irraa kan ka'e dagaaginsi sabboonummaa Oromoo akka hawwametti kan hin guddatiin ta'ullee qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa gufuulee dura jiran hedduu of duraa maksee injifannoo hin hafneef gara fuula duraatti harreedaa jira. Kitaabichi ummatichi rakkinootaa fi dadhabbiilee karaa jaarmaa fi siyaasaa irra aanee hiree isaa fuuldura akka murteeffatuuf tarkaanfiiwwan Oromoo akka nam-tokkeetti jaarmiyaalee hawaasaatiin dhaabbatoota amantii fi siyaasaan fudhachuun irraa eegamu akeeka.
caalaatti Oromummaa sadarkaa biyyaalessaa fi addunyaattis dagaagfachuun humna uummata Oromoo guddisuun siyaasa badoo wal faallaa kan argan fakkaachuu fi qoodaminsa irra kan aanu ta'uu hubachiisa. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddaan waanjoo roorroo dhaabbattoota kolonii Itoophiyaa fi gitagantoota Oromoo jara jala fiigan ofirraa fonqolchuudha. Jecha biraatiin qabsoon bilisummaa Oromoo kan dhaabbatuuf sirnoota cunqursaa hiree murteeffannaa fi mirgoota dimokiraasii bifa hundaan dura goran balleessuudha. Itti dabalees kitaabni kun jaarmoleen bilisummaa Oromoo haala jijjiirama qabsoo Oromoo fi diinota dhiyoo fi fagoo hordofuun amalaa fi mala ittiin dhiyaatan jijjiirrachuun barbaachisaa akka ta'e agarsiisa. Siyaasaa tahinnaa fi miira qofaan oofuun qabsoo bilisummaa Oromoo galii hawwamuu hin rukuchiisu. Kanaafuu kitaabni kun hooggantoonni siyaasa Oromoo man'ee isaanii keessaa bahanii hawaasa keessaa biqilan deeggartootaa fi mararfattoota isaanii mari'achiisuun qabsichi kanneen ilaallatu mara hirmaachisuun ummatichi abbaa qabsoo ta'uun isaa akka mirkanaa'u gochuu irratti akka fuulleffatan yaadachiisa. Oromummaa, eenyummaa, aadaa fi sabboonummaan humna cunqursaa kolonii Itoophiyaa fi jala deemtota isaanii hobbaafachuuf kan haalaan gargaaru miseensa hawaasaa hundeerraa kaasanii dammaqsuu fi ijaaruun Oromoo cufa hirmaattota qabsichaa taasisuudha. Utuu jaarmolee mirga Oromoof falman buufata aadaa, maalummaa fi hooda irratti hin hundeessinii fi Oromummaa deebifnee osoo hin dagaagfatiin ummaticha guutuu sochii siyaasaa keessatti hirmaachisuun ulfaataadha. Kanaafuu Oromoo fi firootni Oromoo hundi kitaaba kana dubbisuun akeeka Oromummaa xiinxaluu fi gabbisuun daran babal'isuun akka hojiirra oolchan irraa eegama. Kitaabni kun boqonnaalee 19 kan qabu yommuu ta'u, boqonnaa hunda jalatti qabxiilee ijoo adda addaa hammateera. Guutummaa kitaaba kanaa gara sagaleetti jijjiirree YouTube keenya kallattii irratti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenya irra deebiidhaan isiniif ibsina. Profeesar Asaffaa Jaallataa akka kitaabni kun sagaleetti jijjiiramu fedhii qabaachuu fi nuuf fayyamuu isaaniitiif guddaa isaan galateeffanna. Akkasumas Jaallugaasaa Bakakkoo kitaaba eenyummaa Oromummaa ol kaasee mooraa diinaa raase kana gara afaan Oromootti hiikanii nuuf dhiyeessuu isaaniitiif guddaa isaan galateeffanna. Yeroo itti aanu boqonnaa tokkoffaarraa eegallee qabiyyee kitaabichaa hunda isin biraan ga'uu eegalla. Haga sanatti YouTube keenya subscribe gochaa waliifis qoodaa akka nu eegdan kabajaan isin gaafanna. Ammaaf kanuma. Nagaan.